hordoftoota jaalal dhugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u. Har'a kan laallu dubartiin tokko waggaa 30 taatee umriin isii 30 guutee maaliif hagammaa hiriyyaan qabannee yookaan ammoo sababa maaliitii fi dubartiin tokko waggaa 30 yookaan ammoo umrii 30 fi umrii 30 ol taatee jaarsa fuudhuu diddee yookaan hiriyyaa qabaachuu diddee kophaa taatee kophummaa maaliif filattee dubartoonni waggaa 30 olii yookaan waggaa 30 maaliif jaarsa fuudhuu didanii hanga ammaa singilii ta'anii yookaan ammoo kophaa jiraatanii kan jedhu wajjin laalla. Viidiyoo kan ammoo akka wanni asirratti sababa ka'e kun isiniin dabarre hanga dhumaatti akkana wajjin turtan kabajaan isin gaafadha. Maarree akkuma beekamu keessumattuu biyya keenyaa aadaa fi amantii wantoota hundaanuu dubartiin tokko waggaa 30 yookaan geettu taate yeroo baay'ee uf walitti qabdee jirti jechuudha. Kan jechuun maalinni yookaan kaadhimaa qabdii yookaan ammoo fuutee ijoollee qabdii. Kun yeroo baay'ee waan ta'u jechuudha. Dubartiin tokko waggaa 30 yoo taate wanni beekamu akka aadaatti yookaan fuutee dhirsa qabdi yookaan ammoo kaadhima qabdi yookaan ammoo walitti dhufeenya jaalalaa kan yeroo dheeraa kan umrii guutuullee ta'uu danda'a yookaan ammoo kan fuudhaaf heerumaa ta'uu danda'a. Walitti dhufeenya jaalalaa akkasii keessa jirti jechuudha. Garuu namoonni baay'een yeroo ammaa kanatti addunyaa mara jiru kanatti waggaa 30 illee akka ta'an taate jaalalli yookaan ammoo abbaa warraa akka waan lagatanii yookaan ammoo fuudhuun barbaanne himanii jechuudha. Kun ammoo sababoota baay'ee of keessaa qaba. Sababni dubartiin tokko dhiira yookaan ammoo abbaa warraa fuudhuu diddee kophaa ittiin jiraattu sababa baay'ee jira. Tokkoffaa yeroo bifni isii yookaan ammoo akkaataan isiin jirtu kan namaan harkifne taate yookaan ammoo dhiironni baay'een itti gammachuu kan qabne yookaan ta'u taate yookaan qaama hir'uu kan ta'u taate yookaan ammoo kan miidhamte yookaan ta'u taate yeroo baay'ee wanni akkasii mudachuu danda'a jechuudha. Maaliifini dhiirri nan barbaaddu yookaan an akkanaa akka jedhu akkaataa isiin itti uf laalturraa akkasumarraa ka'eeti. Yeroo baay'ee dhiiran argachuu dhabuu danda'a akka jedhu qalbii isii irratti uumamaa achi booda isiinuu ufiin kophaatti of baafte jechuudha. Kanaafuu dubartoonni yeroo baay'ee yoo kophaallee kan jiraatan taate dhiira harkisuu yoo kan barbaadan taate akkaataa isin itti uf qabdan akkaataa isin itti uf kunuunsitan bifa keessan haala uffannaa keessanii kophee keessan wantoota alaa mul'atan kana dhiirri baay'ee irratti xiyyeeffannoo gooti. Kanaafuu yeroo baay'ee akka uf hin ganne maaliifini yoo uf gattan dhiironni illee isin ilaalanii jechuudha. Kanaafuu uf babbareechitanii uf qabdanii yoo jettan dhiira umrii kamittuu argachuu ni dandeessanii. Garuu sababni dubartiin yeroo baay'ee dhiiratti jibbiturraa yookaan akkaataa isiin itti uf laalturraa kan ka'e ani hin bareedu namni na fedhu hin jiru yookaan bifni kiyya gaarii miti jettee yookaan amantu taate dubartiin tokko waan akkasii keessa dhiirarraa fagaachuu dandeetti jechuudha. Kan biraa ammoo yeroo baay'ee dubartoonni filannoo baay'isan ni jiru. Dubartoonni akkasiis carraa dhiira argachuu dhabuu isaan mudachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf ani kanan barbaadu kana barbaada jettee filannoo yookaan baay'istu taate jechuudha. Yookaan ammoo nama sirrii eegaa dhiira agartee naaf ta'u akka kiyyaa akkan yaade naaf guutu eegaa jettee yeroo baay'ee yookaan jettu taate yeroon irraa deemuu danda'a jechuudha. Dhiironni akkasiillee argamuu dhabuu danda'anii jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee dhiira an fedhu yookaan dhiira akka yaade yookaan dhiira akka fiilmii keessa jiru yookaan dhiira akka boodatti dhufnaa sun kan biraallee ni jira sababni biraa. Garuu yeroo filannoo ka baay'iftu taate dhiira dhabuu dandeessi jechuudha. Kanaafuu umurii 30 yookaan 30 olitti illee kophaa jiraachuu dandeetti. Kan biraa ammoo yeroo baay'ee kan ofitti amantii yookaan ta'u taate dubartiin sun kophaa jiraachuu dandeetti jechuudha. Maaliifini ani nama nan barbaachisu
an ofii kiyyaa dalagee uf jiraachisuu maatii kiyya gargaaruu barbaadaa jettee yookaan uf dandeettee deemtu taate yeroo baay'ee dhiirarraa fagaachuu dandeessi jechuudha. Kabira ammoo duratti isiniin jedhee wal fakkaata jechuudha. Dhiira filachuu irraa kan ka'e dhabuu dandeessi. Kun ammoo sababni kun dhiira agartee beekamaa yookaan ammoo dhiira akka kitaaba keessa jiru fakkeenyaaf kitaaba keessatti yookaan fiilmii wayii keessatti waan wayii ilaalteeti dhiira amala akkasii qabu amala an barbaadu amala akkanaa qabu barbaadaa jettee waan sun kalafkeetu taate dhiirri akkasii jiraachuu dhabuu danda'a jechuudha. Maaliif inni namni addunyaa kanarraa jiru keessumattuu wanni addunyaan tun qabdu yookaan ammoo wanni dhugaan jiru akka ka fiilmii sun irraa adda ta'uu danda'a. Namni tokko keessumattuu namni wal fuudhee waliin jiraatu waa baay'ee walii dandahee waa baay'ee ka warri yaadiin erga wal fuudhaniin booda waan warri duraan hin yaadiin faatti isaan mudataa garuu waan sun walii galteedhaan wal danda'uudhaan wal hubachuudhaan akkasitti waliin bira dabran malee an waan akkanaa barbaada waan akkanaa kan qabne taate na wajjin hin jiraattu yookaan ammoo waan akkanaa kan qabne taate naan ta'uu ka jettu taate yookaan ammoo ulaagaa baay'ee waan sadarkaa ofii barbaaddu laf keettee waan akkanaa kan qabne taate dhiirri kun naan ta'uu ka jettu taate umrii kan kee guutu dhiira dhabuu dandeessaa jechuudha. Maaliif namni akkasii jiraachuu dhabuu danda'a jechuudha. Sababni biraa ammoo yeroo ati waa hundarra daddaftee dhiira jala ka fiigdu taate kunis baay'ee si miidhuu danda'a. Keessumattuu dubartoota jechaa jira waan kana miidhamuu dandeettanii jechuudha. Yoo agartee fedhii fakkeenya fi yoo waan dhiirri barbaaddu hunda dabarsitee yeroo tokko kennitee fi dhiira argachuu dhabuu dandeetta. Maaliif dhiirri suni fakkeenyaaf nam tokko walitti kalooftanii walii galtanii waan dhiirri sun barbaadu daftee kenniteef waan suniin xumurataa achi booda waliigalteen keessan yookaan ammoo namni suni gara nama biraa erga waan barbaachisu irraa argateen booda bakka nama biraa deemuu danda'a. Kanaafuu yeroo baay'ee yeroo dhiira wajjin wal geettan waan keessan fakkeenyaa fi wal quunnamtii saalaa daddaftanii jaalala keessa yoo jiraattan hin godhina. Keessumattuu kun dubartoota fi maaliif isin miidhuu danda'a jechuudha. Kabira ammoo yoo bakka sirrii kan barbaanne taate argachuu dhabuu dandeettaa jechuudha. Fakkeenyaaf ati yeroo umrii 20 fi yeroo umrii 30 garaagarummaa qabaachuu dandeettaa. Dhiirri yeroo ati waggaa 20 barbaaddu fi waggaa 30 barbaaddu garaagaraa. Kanaafuu dhiira barbaaddu sun immoo nama barbaaddu suni nama egerii wajjin jiraachuuf barbaaddu suni bakka sirriitti fi yeroo sirriitti filachuu qabdaa jechuudha. Bakkuma agartee filatte bakkuma agarteerraa yoo ka barbaaddu taate argachuu dhabuu dandeettaa jechuudha. Yookaan ammoo ati nuun barbaannee dhiironni baay'een ni jiru yookaan atu barbaacha keessan seenne fata'uu dandeettaa jechuudha. Sababa kanaafis kophaa jiraachuu dandeettaa jechuudha. Fakkeenyaaf jaalala keessa seentee yoo jettee dhiirota garaagaraa wajjin yookaan walitti dhufeenya wal quunnamtii kan uumtu taate dhiirota sun keessaa dhabuu dandeettaa jechuudha. Kanaafuu dhiira jaalattan tokko qofarratti maxxanaa malee dhiira garaagaraa yoo deemtan yeroo baay'ee argachuu dhabuu dandeettanii jechuudha. Kan biraa ammoo amalli kan kee gaarii yoo kan ta'u taate kanaafillee dhiira dhabuu dandeettaa jechuudha. Yoo nama daddaftee taate yookaan ammoo nama walii galtee akkatti nama walii galan nama hin beekne yookaan ta'u taate dhiira dhabuu dandeettaa jechuudha. Maarree hordoftoota koo waggaa 30 yookaan waggaa 30 ol taate yookaan dhiira hin argatin taate sababoota armaan olii kana ta'uu danda'a. Irra deebii uf xiinxalii akkasitti uf laalii sin jedha dubartoota fi maarree hordoftoota koo namoota chaanalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatina. Ispoonsara keenya aadaa jaa'u baay'ee galatoomfanna. Ammoo viidiyoowwan akkanaa kun akka dalagaman yoo barbaadan laayikii keessan cimsaa itti fufaa. Ammoo yaada qabdan komentiin na barreessaa. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaa.